Waaqa uumamaa gurraacha garaan garba. Oromoon jiruu fi jireenya isaa hunda gaaddisa tokko jalatti gurmeeffatee tartiibaan dhimma itti ba'a. Gaaddisni guddaan kun sirna Gadaati. Sirni Gadaa dhugeeffannaa fi jireenya saba Oromoo hunda of keessatti hammatee jira. Amantiin isaa, siyaasni isaa, hawaasummaa fi dinagdeen isaa duudhaalee adda addaatiin bifa guutuu ta'een caaseffameera. Qarooma addunyaa kanarra jiru keessaa hundaa ol guddaa kan ta'ee fi kan eenyuyyuu irra deebi'ee fooyyessuu fi jijjiiruu hin dandeenye Waaqa tokkichatti amanuuf hubannoo argachuudha. Uumama ilaalanii uumaa hubachuu fi itti amanuun qarooma addunyaa kanarra jiru keessaa isa hangafa hiriyyaa hin qabnedha. Qaroomni kun kan Kuushotaati. Oromoon hidda sanyii Kuush keessaa isa guddichadha. Karaa biraatiin Waaqatti amanuudhaan Oromoon saba eenyuunuu dursu ta'uu isaati. Oromoon qarooma kana kan gonfate uumama naannoo isaa jiru ilaaleeti. Dachee bal'oo kana kan uume, bishaanii fi mukkeen lafarra jiran kan uume, allaattiiwwanii fi bineensota kan uume, dhala namaa dabalatee uumama lafarra jiruu fi lafaa ol jiru kana kan uume, uumaan tokko akka jiru hubatee uumaa sana kan amanate Oromoodha. Oromoon marga jiidhaa fi abaaboo birraa bifa addaatiin ilaala. Waaqa isaaf galata dhiyeessuuf marga jiidhaa kana harkatti qabata. Marga jiidhaa kana qabatee malkaa bu'ee irreeffata. Margi jiidhaa sun irreecha yookiin irreessa jedhama. Margi jiidhaan kun mallattoo araaraa, mallattoo nageenyaa fi eebbaati. Kanaaf Oromoon marga jiidhaa qabatee sirna eebbaa raawwata. Waqtii birraatti gara malkaa bu'ee yommuu irreeffatu marga jiidhaa kana qabatee uumaa isaa galateeffata. Yaa Waaqa bishaan kana uumtee, yaa Waaqa marga jiidhaa kana uumtee, yaa Waaqa uumama hundaa tartiiba qabsiiftee geggeessituu jedhee uumaa isaa kadhata. Kun sirna irreeffannaati. Ayyaanni irreechaa sirna Gadaa waliin wal qabatee waggoota kumoota hedduuf kabajamaa ture. Oromoonni naannoo golga laga Abbayyaa jiraatan malkaa Abbayyaatti bahuudhaan kan giddu galaa ammoo hora Harsadeetti bahuudhaan kabajaa turan. Kuushota irratti weerarri geggeeffamee yeroo Kuushonni Nuubiyaa fi Ijipti irraa dhiibamaa dhufan sirni Gadaas laaffataa dhufe laga Abbayyaattis akka duraatti irreeffachuu nafee gara giddu gala biyyaatti gad bu'aa dhufe. Oromoon faffaca'aa akkuma deemeen irreechis naannoo naannootti kabajamaa tureera. Jaarraa 16ffaatiin asitti garuu babal'ina amantaa kiristaanaa fi islaamaatiin wal qabatee sirni Gadaas ta'ee kabajni ayyaanichaa laafaa deeme. Bara bulchiinsa Minilik keessa kabajni ayyaana irreechaa akka malee dadhabaa dhufe. Oromoonis sababa hacuuccaa alagaa fi babal'annaa amantaatiin kan ka'e dhugeeffannaa fi ayyaanni isaa balfamaa waan tureef haaluma isaaf danda'ameen dhoksaadhaan ayyaana isaa kabajachuuf dirqame. Mootonni Minilikii hanga mootummaa Dargiitti jiran amantaan tokko qofa akka jiraatu waan barbaadaniif namni kamiyyuu amantaa biraatti qabamee akka jiraatu eeyyamaa hin turre. Kanaafis dhugeeffannaa Oromoo hadheeffatanii balaaleffachaa akka Oromoon dirqamaan amantaa Ortodoksii fudhatu dhiibbaa gochaa turan. Bara Haayile Sillaasee fi Dargii maanguddoonni Liibanii fi Galaan dhokatanii suubii ka'uudhaan namoota muraasaan dhaqanii irreeffatanii galaa turan. Haayile Sillaaseen irreecha dhorkee ofiisaa garuu akka bakka bashannanaatti hora Harsadeetti fayyadamaa ture. Waldaan Maccaa fi Tuulamaa hundeeffamee aadaa fi eenyummaa Oromoo ol kaasuu irratti xiyyeeffate yommuu ka'u dhiibbaan mootummaas itti hammaataa ture. Waldichi irreecha bakkatti deebisuuf baay'ee carraaqe. Addi bilisummaa Oromoo waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessaa waan dhalateef mootummaan Dargii adda bilisummaa Oromoo fi waldicha adda baasee hin ilaalu ture. Kanaafis namni irreecha deemu hunduu akka miseensa adda bilisummaa Oromootti hubatamee dararaan irratti raawwatama. Dhugaansaas kanarraa hin fagaatu. Akka hoogganaan waldaa Maccaa fi Tuulamaa obbo Dirribii Damusee jedhanitti bara 1988 magaalaa Finfinnee irraa nama 6 qofatu hora Harsadii deemee irreeffate. Malkaatti irreeffachuun akka amantaa seexanaatti ilaalamaa waan tureef dhiibbaan guddaan karaa mootummaa fi amantaa biraa akka ture eeran. Waggaa isaatti bara 1989 namoota 14 ta'anii akka irreeffatanii fi isa itti aanutti akka baay'inni namaa dabaluuf wareeggatanii akka galan himu. Bara 1990 Finfinnee irraa namoonni 20 deemanii waliigalaan namoota gara 2,000 ta'aniin akka irreeffatan obbo Dirribiin himanii turan. Bara kana obbo Dirribiin maallaqa ofii isaaniitiin sagalee guddistuu bitanii maalummaa irreechaa ibsaa akka turan, irreechi amantaa seexanaa akka hin taanee fi adeemsa Oromoon waaqa isaa ittiin galateeffatu akka ta'e barsiisan. Bakka waltajjiis baasii ofii isaaniitiin akka tolchan himu. Bara 1991 magaalaa Finfinnee irraa namoonni 60 ta'an deemanii waliigalaan gara nama 20,000 ta'anii irreeffatan. Waldaan Maccaa fi Tuulamaa bara sana dubartoota 5 uffata aadaa itti uffisee fuudhee akka deeme obbo Dirribiin ni eeru. Bara 1992 fi bara 1993 dammaqiinsi uummataas waan dabaleef dargaggoonni hedduunis irratti hirmaatanii kumaatamaan ba'anii irreeffatan.
yeroo addi bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessa turee fi carraa uummata isaa barsiisuu argates waan ta'eef sabboonummaan guddachuu eegaleera. Haa ta'u malee bara 1993 yeroo ce'umsaa sanatti mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti yeroo wal dhabdeen uumame waan ta'eef mootummaan wayyaanee irreecha danquuf yaalii guddaa taasiseera. Namni irreecha deemuu akka miseensa adda bilisummaa Oromootti waan ilaalamuuf OPDO'n irreechatti gufuu taatee turte. Namoonni hedduun hidhamaniiru. Dhiibbaan hanga fedheyyuu jiraatu bara 1994 baay'inni uummata irreecha irratti hirmaateen miliyoonaan kan lakkaa'amu ture. Haala kanaan deemee bara 2000 as Oromoon kutaalee Oromiyaa hundarra jiru Matakkalii fi Walloo dabalatee bakka irreechaa bakka itti wal argaa fi bakka ayyaana sabaa itti gaggeeffatan ta'e. Biyya alaarraas hirmaannaan ni eegale. Turistoonnis biyya alaarraa ayyaana kana irratti argamuu eegalan. Bara 2016 hanga miliyoona 6tu hirmaate. Bara sana namoonni hedduun achitti waan dhumaniif bara 2017 baay'inni uummataa haga tokko hir'atee ture. Mootummaan wayyaanee bara hedduuf irreecha irratti dhiibbaa taasisee dhaabuu waan dadhabeef bara kufaatii jala ga'etti uummata shororkeessee boollatti naqee fixe. Ajjeechaan bara sanaa godaannisa ta'ee hafe. Sirni gadaa sadarkaa idil addunyaatti beekamtii argatee UNESCO irratti galmaa'eera. Irreechis addatti beekamtii argatee UNESCO irratti galmaa'e. Hordoftoonni amantaa waaqeffannaa irreecha akka ayyaana amantaatti ilaalu. Dhugumas irreechi ayyaana amantaa waaqeffannaati. Oromoon bakka irreechaa kan deemu waaqa galateeffachuuf yookiin kadhachuuf. Achitti kan waamamu maqaa waaqaati. Uumama jajanii uumaa galateeffatu. Oromoonni amantii biraa hordofan immoo irreecha akka aadaa Oromootti ilaalanii utuu amantiin isaanii isaan hin daangessiin irreecha irratti hirmaatu. Amma irreechi mallattoo tokkummaa fi jaalala uummataa ta'eera. Ayyaana sabaa ta'ee fudhatameera. Har'a mootummaan duraan irreecha danqaa ture ayyaanicha tumsuu irratti argama. Kunis wareegama guddaa sabboontonni Oromoo irratti baasaniin kan argamedha. Irreechi har'a sadarkaa kanatti guddatee ayyaana sabaa ta'uu isaatiif galata addaa argachuu kan qabu waldaa Maccaa fi Tuulamaati. Nama ja'an eegalanii miliyoonotaan akka irreeffatamu taasisaniiru. Sabboontonni sababa irreechaatiin ajjeefaman, hidhamanii fi dararaman, biyya isaaniirraa ari'atamanii fi hojiirraa dhorkaman galata addaa qabu. Kan baranaa irreecha milkii isiniif haa ta'u jenne kan bara dhufuufis milkii hawwina. Saba garaa galaanaa Oromoo lammii kiyyaa kottu irreecha baanaa. Guyyaa irreecha